السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا وبيوم تطافي هردفتوا تخني كاني بقى جرات الناس نينجا أرلي جرادا بروف اللي جم فرتورات اللي نجرادا يجون دام سخنيا قرو هاتو مالي أرانتنا ومتكش هو تكاتو ندو في سنو ما في أنيس جم خي سندو في شو بربادتي أرانتنا جا خنو وايو مدمانة جالارتي وانا جايبا نقول نمي سنيفو ركوفي بلو ولين كودنا أكا نمو رمو تكوتس جيتي جادا saniifuu waan kana mee isinis nu wajji ilaala yaaduma jawutu na fidee jechuudha irraan tana silaa waataniin akkanatti dhufuu miti aanee jaalalaa gaa wanni isa mudatte garuu haa ta'u immoo obboleettii isaatii fi mucaan arafeetuubii fi akkasumatti illee kelleetu ni beeyta jee yaada isaaniitu ammaan tana rakkoo guddaan irra fidee jechuu barbaadeeti. Ammaan tana rakkinni xiyyaa kanii laaftutti ibsadhuu miti. Ani kuni gam tokkoon nama ilmaan qabu, nama bultii qabu garuu jarri kun kunoo biyya keessa jirru kanaas akkuma waliin laallee agarru waliinis quba qabnu jeetii yaada. Biyya tana keessatti araba nabbitanii ammaan tana eda jechuudha. Eda arabni ulaati caccafaqaa bule jechuudha. Hanga bakka arabni mana dhufe kanatti eenyu jee gaafadhee ogguun gaafadhee osoo nan gaafatin duratti illee haadhuma manatti ni haati mana eenyu isin jettee gaafatte nuyi akkana isin waraqaa bittaa qabdanii maarree ni qabdanii yaaduma jiru nutti ol seenanii jechuudha. Ogguu isaan ol seenan ani hammaamaan seene mee abbaan manaa tooyi jeniin abbaan manaa hin jiru minaan jetteen isin eessa yaatanii maal godhuu barbaaddanii jetteen laa abbaan manaa barbaannaa mee waraqaan hayyamaa ta'e ittiin as keessa jiraattanii fi maarree jeniituma yaada sababa hin taane tokko fidanii dhufanii jechuudha. Garuu ammoo waan kana amma haala kanatti gaa araba bitanii fidanii lubbuun dabarsuu barbaadanii jechuudha. Oromooti jaqaalee ammoo inni dhufee fuula keessan dhaabbaddeef saniifuu akka nama tokkotti akka nama Oromoo akka nama dhiiga tokkotti jechuudha. Wanni isin dabarfachuu barbaadu yoo asii lubbuun kun dabare jara kana jechuun barbaade jechuudha. Amma edaa arabni dhufee ulaa cafaqaa bule. Amma kara boodatti beetiin kutee jechuudha. Beetiin kutee bakka biraa bule. Amma waan hin keessa jiru hin qabu jechuudha balayyaan kiyya. Saniifuu dhimma kanii laaftu laaluu miti dhimma kana naa wajji ilaala akka nama Oromoo tokkotti waan kanallee niin fixaa jee akkumaan isinii wajjin dubbachuu jirutti isiniifillee himumatti hin jira waan kana niin fixaa ibidda barbare kana niin dhaamsaa rakkinni gama kiyyaan dhufe ammariitti hin jira jechuudha mana keessa ammaan tana. Marii haadha manaa obboleettii kanaa wajjin marii godhee waan kana lafa qabsiisee mucaa kana karaa fayyaatti akka inni deebi'uuf yaada jajjabaarreeraa jechuudha. Bakka isaan nuti itti wal afaan deebinuu fi waan nuti godhu jirrus laaltanii agartan jeetiin yaada. Saniifuu mee ammaan tana wannummaan ani badiin hin qabu asirratti maali wanti araba bitanii manatti naffidaniif. Hayyee akka nama tokkotti maa manguddoo naffidanii dhufinii araba fidanii araba ulaana cafaqaa bulan. Hayyee uleen arabaa tanarraa hafaan ammaan tana. Wanni danda'amachuu dhufees kanumaa jechuudha. Saniifuu namoonni karaa keessaatii fi ollaa isaanii jiraatan kan isaanii wal quba qabdanillee jechuu barbaadeeti. Saniifuu ijoollee tana akka nama tokkotti narraa itti dubbadaadhaan jechuu barbaade jechuudha. Obboleettiin aaneeti amma namni maallaqa kanaas baasee akkanan isa addunyaarraa galchaadhaa jettee namni karoora kana baase jechuudha obboleettii isaatiyan. Ammaan tana waan kanaan dhagahu kiyya edaa haa ta'u malee dhufinsi uummataa edaa haa ta'u malee waan kana dheengaddaan akka tasaatti dhagee jechuudha. Hin amanne garuu kanatti amma edaa harka rabbiitiin bulee jechuudha edaa alaan bulee gabbee. Amma akkana wal godhuun kun biyya namaa keessatti anaa maatii qabu isaanii maatii qabu mucaa kana karaa wallaansasaa osoo hin deemin isaanilleen karaa wallaansasaa osoo hin deemin achiin as deebanii araba bitanii fidanii yookaan isuma jeefnaa ilmaansaa keessaa isa dhabamsiifnaa akka buutitti isa cafayifnaa. Hiriyaa isaatii gati isa goonaa jechuudha wanni isaan na dhufaniif. Ammaan tana na dhabamsiisuun furmaata fidu qaba. Aadaa qabna, safuu qabna. Yoo ta'es shari'aa qabna dhugaadhaan shari'arraa bee haa jennu. Jallannee mikka jallannee wanni kun teemire waan kana if argee niin qulqulleessaa dhimma kana niin fixaan jechuun jira. Waqtiin kun waqtii kaameraallee kaatanii namaa waraabanii miti silaa akka tokkotti illee waan namaa mijaa'utee isinii waraabuu akka danda'amutti isinii waraabsisaa waraabee isinitti agarsiisachuu waan gara ragaadhaaf akkuma isinii agartan jechuudha. Saniifuu Oromootiyya uummata kiyya qaalii na bira dhaabbadhaa na gargaaraa yaada keessanillee na jajjabeessaa uummata kanallee
haraka isaatiin warroottan isaanii wal qunnamtii qabdan narraati dubbadhaadhaan jechuu barbaade jechuudha. Ani yoo waa takka ta'e ummata kanarraan ka'ina. Ummata kana dhugaan ummata kanarraa kan qabdanii yaada kiyya jechuu ergaa kiyya. Biyya kanatti wannummaan isaan nama keenya fiduu didanii nama alagaadhaa bitanii fidaniif kun haaluma nuti itti wal nyaannu haaluma nuti itti wal ajjeesisuu turre itti wal miidhuu turre jechuudha. An dhugaadhaa isa miidhaa isaa beekee haa ta'u immoo miniina fayyisaa gara wallaansa isaattiin deemaa jee mariin an godhu jiru naa waliin jirtan isinii waliin hin jira yaada keessanirrallee dhaabbadhee waan hin taanellee waa meeqaan furmaata itti godhee dubbachuu jira jechuudha. Waan kana akka inni na godhee miti an dhiiga kiyya hajii keessaniif osoo hin dubbatin miidhama kiyya kainan maallaqa meeqa baasisaniif osoo waa takka muslaan godhin ammaan tana isa jeesisiifnaa isa cafaysiifnaa janii dhufuun kun waan bareedaadha mee isinummaan mee akka nama tokkotti nu jiddu lolaa jechuu barbaadeeti. Saniifuu ani nama maatii qabu nama dafkaan bulaadha. Saniifuu dubbiillee nama danda'u miti anta dhiiga kiyyaallee rabbi irratti hin dhiiseen jee namni beekadhu namni rabbi irra dhiise namni rabbi irra nama kanne beekadhu waan dhabeen qabu rabbi irratti hin kanneen isaan gurbaa soddaadhaa hamataa kiyya akkasitti nama waliin dhufee addaan na cabse rabbi irratti hin dhiise ijoollee isaa ta'umaan eessuma ta'uuf tana laaleetiin dhiisee jechuudhaan isa. Ammaan tana animee hottu adeero hottu baabaa kiyya an nama maatii qabu jechuummaan tana maatiin qabaan. Assalamu alaikum jeen. Assalamu alaikum jeen. Ummata keenya qaalii fi gaariidhaan. Dubbadhu baaba. Assalamu alaikum baabaa kiyyeeda kanatti rakkaa bulanii anaaf maatii jaatu ala barraa dhorkaa bulee jeen. Dubbadhu. Takkanaati jechuu barbaade tobboleeyyan kiyya qaalii saniifuu ani ibsodaadheetiin jira jechuudha. Amma manallee niin jijjiiradhaa jee yaade kiyyana jala dhageenii akkaan ani har tokko naannoo kana keessa illee hin deemne ollaa mana arabaatti waan akkana marra jira maarreedhaa jedhanii waan dubbatanii as dhufanii dabalaqanii jira jechuudha. Akkaan mana kana keessa hin deemne illee saniifuu uummata kana narraa naa wajjin hirmaadhaadhaa yaada keessanii na gargaaraadhaa namni isaaniin yookaan aadii karaa waamuma fedhe walii qabdanilleen narraa itti barreessaa narraa itti dubbadhaadhaa jechuu barbaadeeti. Maaliif ani kuni ilma Oromoodhaati dheecha arabaa takkarraa nafu. Araba jechuun hayyee naasuun hin qabu akka itti nadhee hullaalatu hayyee isaan amma maallaqaan sanuu namni maallaqaan bitame jee wanni nama keenya wal afaan garagalchisiisee ficciisu jiru maallaqa kana hayyee maallaqa dooraala meeqa baasanii jechuunis na dhuftee jirti. Amma eeda akkanattiin bulee jechuu obboleeyyan kiyya qaalii dubbii tiyya tana laaftutti ilaalina naa wajjin dhaabbadhaa naa wajjin hirmaadhaa yaa obboleeyyan kiyya qaalii ilmaan Oromoodhaa. Saniifuu waan kana furmaata naa wajjin jijjiira an nama maatii qabu nama biyya namaa jiru nama biyya namaaf jiru jechuudha. Amma waan hin jiru haasawaan waan hin ibsee fixuu danda'u hin qabu jechuudha. Saniifuu an amma akka nama tokkotti yaaduma gabaabaa tokkoof hin dhufee hanganuma keessattuu garuu ammoo naa waliin akka furmaata gootan akka naa waliin dhaabbattan namoonni isaaniin wal quba qabdan akkanarraa itti dubbattanii yaada jiruufiin ergaa kana qabadhee dhufee jechuudha. Otto diroo baabaa kiyya qofachinnaa ta'e. Otto selattuun dubbattuumi asnaa ta'e. Nabira. Ani nama maatii qabu baqataadha nama biyya namaa jiru uummanni kun akka karaa nanan bifneen jechuu barbaade jechuudha. Saniifuu ani waan gama mucaan san miidhama mucaa sanii guutuu laalee niin fixaa jeetiin jira jechuudha. Ammoo gama maallaqaan nama nabbitan kanatti bakka kanatti gaa abadan gaanii sammaan tana du'eetumaan dhabama malee bakka lubbuun rabbiin guyyaa qadarrisii ga'u malee lubbuun numa hin baane lubbuun hin baatu. Haa ta'u isaan araba jeesisiifnaa jedhanii miti maaliif araba na jeesisuu filatan nama Oromoodhaa yoo ta'e baqataa akka isaati humaa hin godhu yookaan ammoo Oromoodhaa gara laafaa dhiiga harka dhiigaaf hin balleessu waan jiru yaadaniiti isaan kana fidanii dhufanii jechuudha. Amma idanaaf haati mana kiyyaa akkana buutee jechuudha maatii kana keessa. Ammaan tana sababa kanaanii haati mana kiyyaalleen ibsodaattee jechuudha. Ibsodaattee mana keessallee taa'uun haalaan itti ulfaate niin deemaa waan jiruun kunoo ilmoo tokkittii tanarraa qabee amma ganama kana manaa baafattee jechuudha. Saniifuu obboleeyyan kiyya qaalii waan kana dhimma kana laaftuu naa wajjin ilaalinaadha. Ani yoo laaftutti isinitti himadhellee narraa lubbuudhaa waan hin jiruun barbaada. Takkanaati
naquba qabaadhaadha naa waliin dhaabbadhaadha namni isaanii wajjin hariiroo qabdan narraatti dubbadhaa irra deddeebiillee kan taane jechumaaf hin jee saniifuu yoonan ammoo as keessatti waa takka ta'e isaanii jechuudha mataa isaaniirraan ka'u isinillee mataa isaaniirraan ka'ina yoona waa takka ta'e jechuudha saniifuu dubbiin arraan tanaa an dhufee dubbadhe hoon dubbii laaftuudhaa miti obboleeyyan kiyya qaqqaalii ilmaan oromoodhaa kan guutuu addunyaarra jirtan viidiyoo tanallee sheer godhaa nama viidiyoo tana hin dhaqqabniinillee dhaqqabsiisaa akkasitti ulfaadhaa naaf jiraadhaa naa wajjin gammachuu fi gadda fayya qooddadhaa waan jiruufiin dhufee naquba qabaadhaa ilmaan oromoodhaa naquba qabaadhaa naquba qabaadhaa haala hamaa keessaan jira tola rakkoo hamtuudhaatu mudatee tan hamtuun godheef ammoo fayyaaniin fidaan jechuu jira fayyaa kan osoo nan fidu jiru ammoo isaan miidhaa guddaa kanan na barbaadu jiranii jechuudha haalli kun ammoo haala addunyaa irratti namni ittiin waliin deemuu miti saniifuu ilmaan oromoodhaa gaggaarii fi qaqqaalii naquba qabaadhaa viidiyoo kanallee sheer godhaa nama hundu biraan naa gahaa jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatoomaa turtiin keessan naa waliin haa ta'u hangaan dubbii tana kar tokko baasutti nafaana turaan dhaamsa kiyyaa jechuu dhaamsa obbolummaadhaa